guyyaa guyyatti siyaaduun akka waan sibira jiru natti fakkaatti. Bashaashatoo sooraytiiti yabiiblee waahilatoo yaddoon keenyatti duulee hiree jiru yaa irkootoo tagalee. Duraan dursee assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhum. Ani maqaan kiyya Ahmad Yuusufi kan inni itti dhaladhe baha Oromiyaa Harargee Lixaa kan hin jiraadhu biyya Ormaatiin. Xalayaa kana kan hin barreesseef haadha mana kiyyaa Na'imaa Ahmadiifi qaamaan fagaadhullee yaadaan suma biraan jira. Qalbiin koo si waliin jirti, yaada kee narraa hin fagaatu. Guyyaa guyyaan si yaaduun akka waan si bira jiru natti fakkaatti. Yeroon si waliin ture nan yaadadha, sagalee kee kan hin dhaga'uun barbaada. Haa ta'u malee fageenya qaama keenyaan adda fagaannullee jaalalli keenya caalaa cimuu fi guddatuun na gammachiisa. Ati jireenya koof waan guddaa taate, halkan guyyaa si yaaduun anaaf duumessaa duu fakkaatti. Jaalala keenya humna guddaa qaba, yeroo kamiyyuu fageenyi nu hin dhibu. Sin barbaada, sin yaada, sin jaaladha, dhugumaan sirraa fagaatutti nan gadda. Haadha mana kiyya sin jaaladha Na'imaa Ahmadiin. Jaalalli kee guutamee na keessa, argaa keessan sammuunaaf wayyeessa. Haqiiqatan rabbiin koo argaadha, hubbiin keessan dhibbaa ol darbaadha. Dantaa duniyaaf jecha waliin feenu, niyyaan koo waliin jannata isaa seenu. Warri xalayaa jaalalaa, walaloo jaalalaa, asoosama seenaa jireenyaan qabaa karaa kamiiniin si argachuu danda'a jettan hundaaf karaan ittiin argachuu dandeessan karaa yuutuuba chaanalaa Burqaa Shingiisuuf dhufuudhaan sabiskiraayib gisee isin gootan lakkoomsi waasaappii liinkiin waasaappii ol isinii baati achiin karaa waasaappiitiin na argachuu dandeessuun isiniin ja'a. Galatoomaa. Hojiin keenya yoo isinitti tole sheer laayik gootanii waliif qooduu hin dagatinaa. Jaalala yaa jaalala yaa rokkeetti onnee seentuu halaala sheekan jettu manguddoof dargaggeessa meessumaan miliqtee seenta keessa.